Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu ganama kanaaf qindeessine isinitti himna. Oduuwwan Anabaabaa Maamotii turtiin keessan waliin haa ta'u. Lammiileen biyyattii kaardii filannoo fudhachuun mirga dimokiraasii isaaniitti fayyadamuu akka qaban waajjirri ministeera muummee beeksiseera. Filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaan caamsaa 28 bara 2013 gaggeeffamuuf torbeewwan muraasni qofa akka hafan ministeerichi yaadachiiseera. Filannoon si'oominaan eegamu kun bilisaa fi haqa qabeessa ta'a jedhamee kan eegamu ta'us ministeerichi ibsa dhimmicha irratti baaseen ibseera. Bara 2010 eegalee hooggansi biyya bulchaa jiru dirree siyaasaa fi dimokiraasii babal'isuu fi haalli mijataan beekumsa irratti hundaa'ee akka jiraatuu fi ejjennoon daandii dimokiraasummaa eegaluu himameera. Galmi kun salphaatti dhugoomuu kan danda'u ta'uu baatus mootummaan dimokiraasummaa qabatee imaluu fi fedhii qabu mijeessuu ejjennoon itti fufuu eerareera. Lammiileen biyyattii biyyi isaanii gara bulchiinsa haaraa fi bara badhaadhinaatti ce'uu fi carraan dhiyaachuufis waajjirri ministeera muummee eereera. Hanga ammaatti mootummaan federaalaa filannoo bilisaa haqa qabeessaa fi nagaa gaggeessuuf murannoo akka qabuu fi galmicha milkeessuufis qophaa'uu ibsa kanaan himameera. Filannoon nagaa fi seera qabeessi akka gaggeeffamuuf koreen biyyaalessaa nageenya filannoo poolisii federaalaa abbaa alangaa waliigalaa tajaajila tika nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa raayyaa ittisa biyyaa fi hooggantoonni naannolee irratti walitti baba'an hunduu waajjirichi akka hundaa'an waajjirichi ibseera. Galmeen filattootaa xumuramuu fi guyyoota muraasatu hafeera. Baay'inni namoota galmaanii kaardii fudhatanii garuu hanga eegamu gadi ta'uu raawwachiistonni filannoo himanii jiru. Dhimma Beektashoomaa. Filannoon marsaa ja'affaa bara kana caamsaa xumurarra gaggeeffamuu fi galmeen filattootaa bitootessa 16 hanga eebila 15tti akka gaggeeffamuuf karoorri boordiin filannoo baasee ni beeksisa. Galmeen filattootaa kunis erga eegalamee guyyoonni 22 darbaniiru. Buufanni filannoo kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lixaatti kan argamu buufata filannoo Arfaffaa jedhama. Akka buufata kanatti walumaa galaan filattoota 1,500 galmeessuudhaaf kan karoorfame ta'us hanga har'aatti namoonni gara buufata kanaa dhufuun galma angaruu akka karoorfame miti jedhan qindeessitoonni buufatichaa. Buufata kana dabalatee buufataalee filannoo biroo magaalattii keessatti argaman irrattis lakkoofsi namoota galmaa'anii 500 ol kan hin caalle ta'uudha raawwachiiftonni filannoodha kan dubbatan. ሰው በሚጠበቅ ደረጃ አይደለም እንደውም ጠዋትና ማታ ነው አንዳንድ ሰው የምናገኘው እንጂ ቀንን ሙሉ እስከ 11 ሰዓት ተኩል ቁጭ ብለን ነው የምንውለው። namni hanga eegameen dhufaa hin jiru. Xiqqoo isaayyuu kan dhufani ganama yookaan galgala malee guyyaa guutuu hanga sa'aatii 11tti taa'aatuma oolla. Hubannoof jennee beeksisoota adda addaa fi baanaroota garaagaraa maxxansineerra. Namoota as dhufanii galmaa'anii deemanis qeetti yoo deebi'an namoota kaaniifis akka ergaa dabarsanii fi yeroo hiriirrii fi baay'inni namaa hin jirre kanatti dhufanii akka galmaa'anii godhaa jirra. Haa ta'u malee hanga eegneen namni dhufaa hin jiru. በቀን ቢያንስ እኛም እስካሁን እንትን አቨሬጁን ብንሰራ 27 30 ምናምን namni dhufaa hin jiru giddu galeessaan namoonni hanga ammaatti galmaa'an 27 hanga 30 hin ta'an kuniyyuu yoo guddateedha kuni ammoo karoora filattootaa 1,500 galmeessuuf qabame waan galmaan geenyu natti hin fakkaatu. Namoonni kaardii filannoo fudhachuudhaaf gara buufataalee kanneen dhufan tokkos hawaasni karaa naga qabeessaan qabsoo taasifamu kanarratti paartii isaaf ta'uuf filachuuf kaardii fudhachuun mirga isaatti akka fayyadamu dhaamaniiru. እዚች ሀገር ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት እንድትመራ እያንዳንዱ ሰው መጥቶ የምርጫ ካርድ በመውሰድ biyyattiin kun karaa dimokiraataan akka hoogganamtuuf tokkoon nama dhufee galmaa'uun kaardii filannoo fudhachuudhaan nama itti amane kan na bulcha jedhe yaadee filachuu qaba. Boodarra yeroo buufanni filannoo dhiphatutti dhufee kaardii fudhachuurra osoo dursanii dhufanii galmaanii jedhee yaada. ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ ዜጋ ካርድ ወስዶ እሱ የመሰለውን hundumtuu buufataalee filannootti argamuun kaardii filannoo isaa fudhachuun paartii isaaf ta'uu fi biyya keenyas bulchu filachuu qaba jedhee namana. Raawwachiistonni filannoos hawaasni wal dhidhiibbaa guyyoota xumuraa irratti mudatuu malan osoo hin eegin yeroodhaan gara buufataalee filannoo dhufuun kaardii akka fudhatuu fi kana gochuunis vaayirasii kooronaaf saaxilamuurraa akka of baraaru waamicha dhiheessaniiru. እንደምታዩት ምንም ሰው የለም እዚህ የምንዘግበው ባዶ ነው። በዚህ ሰዓት መጥቶ ሰው ቢመዘገብና በኋላ ከሚጨናነቅ hawaasni boodarra yeroo namni baay'atu dhufa amma yeroo namni baay'een hin dhufne kana osoo dhufanii galmaa'anii gaariidha kana males vaayirasii kooroonaa xiyyeeffannoo keessa galchuu qabu. Karoora boordii filannoo biyyaalessaa baaseen galmeen filattootaa xumuramuudhaaf guyyoota 8 qofatu hafe.
Raayyaan ittisa biyyaa miseensota isaa hojiitti kenname ga'umsa olaanaadhaan hojjetan 64 fi guddina sadarkaa kenneera. Raayyaan ittisa biyyaa guddina sadarkaa argatan kun hojiitti kenname ga'umsa olaanaadhaan kan hojjetan loltoota qondaaltota olaanoo 64 akka kenname Daayirektoreetiin Indoktrineeshinii beeksiseera. Guddinni sadarkaa kun bakka maatiin loltoota argamanitti kan kenname yoo ta'u, riiformiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti eegalame bu'aa qabatamaa fiduusaa Daayirektarri olaanaa Indoktrineeshinii raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Mohaammed Tasammaa ibsaniiru. Sadarkaa guddina kanas qindeessaa ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa Leetinaal Baacaa Dabalee kan kennan yoo ta'u, loltoota amma ga'umsa horatan galateeffachuun fuulduratti itti gaafatamummaa isaanii kenname akka bahatan hubachiisaniiru. Godina Matakkalitti raayyaan ittisa biyyaa nageenyaa fi tasgabbii Matakkal amansiisaa taasisuu fi wareegama barbaachisu kaffalaa jiraachuu walitti qabaan koomaand poostii qindaa'aa Leetinaal Jeneraal Asraat Denneeroo beeksisaniiru. Leetinaal Jeneraal Asraat Denneeroo waahiloota isaanii waliin ta'uun hawaasa godina Matakkal gandoota Abbayyi Barrii fi Hiddaasee irratti buqqaan waliin haala yeroo irratti mari'ataniiru. Leetinaal Jeneraal Asraat raayyaan ittisa biyyaa humnoota nageenya biroo waliin ta'uun godinichatti aanaalee 7 fi gandoota 100 ol keessatti bobba'uun hawaasarraa miidhaa qaqqabsiisan irratti tarkaanfiirra deebii hin qabne fudhachaa jiraachuu hirmaattotatti himaniiru. Hojii kana keessatti hawaasni odeeffannoo kamiyyuu koomaand poostiif kennuun deeggarsa taasisuu akka qabus hubachiisaniiru. Hirmaattonni marichaas mootummaan eegumsa barbaachisaa akka isaaniif taasisuu fi deeggarsa gaafa rakkoon hatattamaa akka isaaniif dhiyeessus gaafataniiru. Walitti qabaan koomaand poostii qindaa'aa Leetinaal Jeneraal Asraat Denneeroo gaaffii hawaasaa sirrii ta'uu fi qaamoleen bulchiinsaa godinaalee fi aanaarraa jiran dhimmicha xiinxaluun deebiitti kennuu akka qaban hubachiisuun hojiirra oolmaa hojii koomaand poostii fi qaamolee bulchiinsaa waliin qindoominaan akka hojjetuu fi hordoffii akka taasisuu himaniiru. Odeeffannoo kana kan arganne ministeera raayyaa ittisa biyyaarraati. Masrii fi Sudaan guutinsa bishaanii hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti ejjennoo kanaan dura qaban jijjiiruu isaanii himaniiru. Masriin hidhichatti bishaan guutamuun miidhaan irratti qaqqabsiisu tokkollee hin jiru kan jette yoo ta'u, Sudaan ammoo dhimmicha irratti Itoophiyaa wajjin mari'achuu kan itti fuftu ta'uu beeksisteetti. Taaddasaa Tarrafaa. Mariin dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa qopheessummaa gamtaa Afrikaa dura teessummaa Koongootiin ministeerota dhimma alaa biyyoota sadaniin taasifamaa ture waliigaltee malee xumuramuun ni yaadatama. Mariin hanga ammaatti taasifameen ejjennoon Masrii bishaanicha akkuma duraana qofaatu fayyadama jechuun ofittoo ta'uun ishees ni beekama. Sudaan gama isheetiin ejjennoo ishee yeroo yerootti jijjiiruudhaan gufuu marichaa akka ta'aa turtees ni yaadatama. Namoonni siyaasaa biyyoota Sudaanii fi Ijiptis marichaa milkeessuu caalaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa rakkoon yeroo keessa isaaniitii ka'e ittiin qabbaneeffachuufis itti fayyadamaa turaniiru. Itoophiyaan garuu ejjennoon ishee laga Abbayyaa kana karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamuuf hanga ammaatti hidhamaa jirti. Kana bira darbees Itoophiyaan guutinsa bishaanii marsaa lammaffaa osoo hin eegaliin dursa Ijiptii fi Sudaan affeertee ragaa fi odeeffannoo gahaa akka qabaatan hayyoota isaanii akka ergatan gaafachaa turteetti. Mariin torbee lamaan dura qopheessummaa Koongootiin biyyoonni sadan mari'atan waliigaltee malee xumuramee osoo hin bubbuliin amma immoo Ijiptii fi Sudaan ofirra garagaranii ejjennoo biraa qabatanii as baaniiru. Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti haa mari'annu jechuun Ijiptii fi Itoophiyaadhaaf waamicha dhiyeessaniiru. Ijipti gama ishiitiin guutinsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa marsaa lammaffaan narratti miidhaa hin qaqqabsiisu of eeggannoo nan taasisa. Dursees hidha Aswaan irratti bishaan gahaan hin kuufadha jechuun karaa ministeera dhimma alaa ishee Saamaa Shukriitiin yaada ishee ibsatteetti. Ministeerri dhimma alaa Ijipt Saamaa Shukriin ejjennoon Itoophiyaa marsaa lammaffaa bishaan nan guuta jechuun haqa qabeessa akka ta'ee fi Ijiptiinis akka hin miine dubbatanii jiru. Amma Sudaanii fi Ijipt sadarkaa kana gahanii gara dhugaatti dhufuun isaanii waliigaltee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fiixaan ni baasamoo ammas turanii yaada biraanii fidu kan jedhu fuulduratti kan ilaallamu ta'a. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ijaarsa hidha guddicha Itoophiyaa hanga xumuramutti deeggarsa taasisan kan itti fufan ta'uu himaniiru. Hidhicha ashaaraa uummata Itoophiyaa hundaati kan jedhan jiraattonni kunneen qaamni kamuu dhimma ijaarsa hidha kanaa dhimma Itoophiyaa badhaatee uumuu ta'uu hubachuu qabas jedhanii jiru. Yaada isaanii Abdulnaasir Jamaaltu qindeesse.
dhimmi kun dhimma guddaa ta'uu, dhimma Itoophiyaa badhaasu ta'uu, dhimma hawaasa keenya badhaasu ta'uu itti yaadamee, itti xiinxalamee hubatamee gara fuulduraattis immoo kanaan caala akkaataa hojjetamuun kan yaadamaa jiru jechaadha. Gibxi jechaan Sudaan jechaan faayidaa kaleessa argachaa turan biyyi kunis immoo maa argattiin isaanis maa miidhamu hin jennu garuu nuti carraatti fayyadamuu qabnu qabaachuu waan qabnuufi isaan haasa'an jenna isaan dubbatan jenne waan biyya keenya duubatti deebisu hidhaaromsa abbaa kanas waan gufachiisu tokko malee nutti mul'atu hin ta'as jedhee yaadu namni haasa'u. Inni fastaanaan immoo biyyi keenya kun jiruuf jireenya isaa waan ta'eef mootummaa duuba hiriiree waan kaffaluu qabu kaffalee waan deebii kennu deebii kenne dursa garuu nagaa fi jaalalaan tokkummaadhaan furamuu qaba. Kana itti amanna akka biyya keenyaatti aadaa qaba seenaa qaba biyyi keenya kana itti amanna. Sanaan ala darbee kan dhufeetti immoo deebii kennuudhaaf akka mootummaattis akka biyyaattis akka uummataattis qophiirra jira. Biyyoon keenya dhiqamee isaanitti galuudhaan isaanitti fayyadamaa waan turaniif yeroo ammaa kanallee gallakkifamee akka ofiinitti fayyadaman kan barbaadan waan ta'eef kun immoo bira darbamee yeroo ammaa kana akka biyyi keenya ittiin fayyadamne aantii naachoo. Bakka aantii isaan taqaaraanota keenya waan ta'aniif isaan akka nu bira hin geenye akka rakkoo nutti hin finne haala ta'uu qabuun ofirraa dhoowwuu danda'u. Uummata Itoophiyaatiif hidha guddicha laga haaromsaa jechaan eenyummaadha. Hidha laga guddicha haaromsaa fi eenyummaa ofii addaan baasanii inni ilaalamu jechaadha. Nuyiif ashaaraa keenya, nuyiif magariisa keenya, nuyiif qabeenya keenya, nuyiif dhiiga keenya jechuu ni dandeenya jechaadha. Namni kamillee ashaaraa hidha laga Abbaay eenyummaa ofirraa addaan baasee inni ilaalate jennaan inni lammii Itoophiyaa miti jechaadha. Kanaaf nuyi ammallee xiyyeeffannoo guddaan haarsaa qabnuun waan qabnu hunda irratti dhangalaafne hidha laga Abbaay sana ijaaruun xumursiisnee kan biraa ijaaruullee ni dandeenya jechaadha. Amma wanti milkoofne jira. Wanti milkoofne illee wanti hedduu wanti nu eeggatu jira jechaadha. Kanaaf immoo nuti gahee nurraa barbaachisu akka nama tokkootti akka hawaasaatti gahee guddaan nurraa eegama. Sadarkaa hawaasaatti gadi buunee sadarkaa hawaasaa mariisifnee gaheen uummata irraa barbaachisu yaadaan maal gochuu akka qabuu fi qabeenyaa dhuunfaa nama tokkoon waan gochuu inni qabu hawaasa bira geenyee mataa keenya irraa kaanee deeggarsa barbaachisu mootummaa keenyaa fi qaama barbaachisoo kana hojjetullee cina dhaabbachuun nurraa eegama. Kanaaf baay'ee nutti dhagahame baay'ee nutti tole injifanneerras. Uummata Itoophiyaatiif inni laga guddaa inni laga guddichi Itoophiyaa birmadummaa Itoophiyaati. Kanaaf eenyummaa keenya waan ta'eef waan jalqabne kana tarbaayinii amma tokko hineerra lammaffaan nu hafa lammaffaas immoo barananiina isatti aanus immoo hin jalqabna otuma diinni gamasii gamana nutti xiyyeeffatee nu ilaalaa jiru nuti hidha kana ni xumurra. Hidha Abbayyaa laga kanarratti hojjetamu kanarratti ejjennoo mataa isaatii qabaachuutu isarra jira. Nuti immoo mootummaa keenya bukkee dhaabachuutu isarra jira jechaadha. Gama nageenyaatiin gama kamiinuu gama maallaqaanuu mootummaa bukkee dhaabachuutu nurra jira. Itoophiyaatti jimaata darbee eebila tokkorraa eegalee hanga kamisa darbeetti guyyoota 7 keessatti namoonni 210 vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbuu ragaan ministeera fayyaa ni eera. Torban tokko kana qofa keessatti namoonni 12,800 ol vaayirasichaan qabamuunis ibsameera. Ragaalee lakkoofsa weerara vaayirasii koronaa eebila tokko hanga eebila 7tti jiru Awwaluseen akka taanutti qindeesseera. Itoophiyaa keessatti tatamsa'inni weerara vaayirasii koronaa yeroodhaa gara yerootti dabaluu itti fufeera. Torbanii gara torbanittis baay'inni namoota du'anii fi vaayirasichaan qabamanii dabalaa jira. Ragaalee lakkoofsaa eebila tokko hanga eebila 7tti jiran yoo ilaallu weerarichi sadarkaa yaaddeessaatti cehaa jiraachuu isaa kan mul'isanidha. Haaluma kanaan torban kana jechuunis eebila tokko hanga eebila 7tti namoota 55,741f qorannoon laaboraatoorii taasifamee jira. Namoota qorannoon laaboraatoorii taasifameef keessaa namoota 12,889 irratti vaayirasicha argameera. Guyyoota 7 keessatti baay'inni namoota du'anii ammoo 210 gaheera. Torban kanatti guyyaan namootni hedduun vaayirasichaan lubbuu isaanii itti dhaban sanbata duraa yoo ta'u namootni du'anis 35 ture. Torban kanatti waliigalaan namoonni vaayirasichaan qabaman 12,889 yoo ta'an guyyaan namoonni hedduun vaayirasichaaf qabaman kamisa kaleessati. Guyyichatti namoonni 2,149 vaayirasichaan qabamaniiru. Torbanichatti giddugaleessaan namoota qorannoon taasifameef keessaa guyyaan namoonni 1,841 vaayirasichaaf saaxilamaa jiru. Lakkoofsi gadaanaan kan galmaa'e kibxata eebila 5tti yoo ta'u guyyichatti namoota qorannoon taasifameef keessaa namoota 1,568 irratti vaayirasichi argameera. Baay'ina namoota vaayirasicharraa bayyanatanii yoo ilaallu guyyoota torban kana keessatti namootni 9,217 vaayirasicharraa bayyanachuun fayyaniiru. Baay'inni namoota kutaa wal'aansa cimaa keessa jiranis guyyaadhaa gara guyyaatti garaagarummaa agarsiisaa jira.
Eebila tokko jimaata darbe baay'inni namoota kutaa wal'aansa cimaa keessa turanii 895 yoo ta'u, kamisa eebila torba ammoo namoonni 1031 haalaan dhukkubsachuun kutaa wal'aansa cimaatti yaalamaa jiraachuu odeeffannoon ministeera fayyaatirraa arganne ni mul'isa. Erga weerarri vaayirasii koronaa gara Itoophiyaa seenee eegalee ragaalee lakkoofsaa jiran yoo ilaallu waliigalaan namoota miiliyoona 2,400 fi 78 oliif qorannoon laaboraatoorii taasifamuu ragaaleen ni mul'isu. Kana keessaayis namoota 200,000 fi 36,000 fi 554 irratti vaayirasichi argameera. Hanga ammaattis namootni 100,000 fi 75 fi 879 vaayirasicharraa bayyanachuun fayyaniiru. Waliigalaan namoonni 3,285 ammoo vaayirasichaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Ammas namoonni 57,383 wiirtuuwwan tursiisaa fi wal'aansa COVID-19 keessa kan jiranidha. Kun ragaa lakkoofsaa namoota gara wiirtuuwwan qorannoo deemuun qoratamanii qofa kan ibsudha. Gara wiirtulee qorannoo COVID-19 osoo hin dhaqin namoonni vaayirasichaan qabamanii lubbuun isaanii darbus akka jirutu tilmaamama. Kanuma bureeffachuun ministeerri fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti sadarkaa weerarichi irra jiru qorachuuf sochii eegaluu isaanii beeksisaniiru. Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti namoota 400,000 fi 30,000 talaalliin COVID-19 kennamu ministeerri fayyaa beeksiseera. Qajeelfamoonni to'annoo COVID bahuu hordofuun Finfinneetti tarkaanfiiwwan fudhataman irratti jijjiiramni mul'atu isaas ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa dhimmicha irratti kennaniin himaniiru. መመሪያው በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን qajeelfamichi finfinnee qofatti osoo hin taane naannolee fi bulchiinsa magaalotaatti hojiirra ooluu erga jalqabee booda namoonni haguugduu afaanii fi funyaanii fayyadaman dabaleera. Walitti qabamiinsi namootaas hanga ta'e hir'atee jira. To'annoon erga eegalamee booda keessattuu finfinneetti namoonni 73,000 ol haguugduu afaanii fi funyaanii godhachuu dhabuu fi walirraa fageenya qaamaa eeguu dhabuu isaaniin poolisiin qabamanii hubannoo akka argatan ta'eera. Dhaabbileen qajeelfamichaa cabsan 400 olis akeekkachiifni seeraa itti kennameera. Dhimmi namoota 30 dhaabbilee 16 seeraan ilaalamaa jira. ማለትም ጉዳያቸው በህግ በመታየት ላይ ይገኛል። mootummaan meeshaalee fayyaa haaraa dhaabbilee fayyaatiif dhiyeessuu fi carraaqaa akka jirus Dr. Liyaan himanii jiru. ዕለታዊ ኦክሲጅን አቅርቦትን dhiyeessii oksijiinii guyyaa siliindara 2,500tti guddisuun danda'ameera. Kunis torban muraasaan dura guyyaatti humna qabnu siliindara 4,000 irraa gara 6,500tti guddisuun dandeenyee jirra. Biyyattii keessatti veentileetariin dhukkubsattoota COVID-19 qofaaf tajaajila kennan 258 yoo ta'an dabalataan veentileetaroota hargansuu 215 raabsamaa jiru. Kunis lakkoofsa isaa gara 473tti kan guddisu yoo ta'u humna wal'aansa cimaa COVID-19 walumaa galatti 652 irraa gara 892tti kan guddisu ta'a. አጠቃላይ የኮቪድ የጽኑ ሕክምና አቅምን ደግሞ ከ652 ወደ 892 ከፍ የሚያደርገው ይሆናል። Gosti vaayirasii koronaa haaraan Itoophiyaa keessatti mul'achaa jira gaaffii jedhuufis Dr. Liyaan deebii kennaniiru. Hawaasni wayita iddoowwan amantaatti walitti qabamus vaayirasii koronaarraa akka of eegus waamicha dhiyeessaniiru. ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ ሀገሮች ጋር ተደራሽ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ daandiin xiyyaara Itoophiyaa gara biyyoota hedduutti kan balali'u ta'uu isaatiin biyya sochii guddaan keessa jirudha. Kanaafuu haala amma jiru gosti vaayirasii koronaa haaraan gara biyya keenyaa galeera jedhamee amanamuu danda'a. Kana mirkaneeffachuudhaaf hojii of danda'e barbaada. Qaamolee ministeera fayyaa jala jiran Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa fi Inistituutiin Qorannoo Arma Haansan hojiilee jalqabanii jiru. Hojiin isaanii yoo xumurame wiirtuun to'annoo dhukkuba Afrikaa CDC waliin ta'uun wanti hojjetamu jira. Ammas eegalameera. Kanaafuu hojii isaa kana yoo xumurame kan beeksifnu ta'a. Haa ta'u malee haala sochii addunyaan amma keessa jirtuun wanti kun biyya keenya keessatti uumamuu akka danda'u yaaduun yeroo itti of eeggannoo keenya cimsuu qabnu ta'uu irra deebiin hubachiisuun barbaada. ይሄ ነገር ሊከሰት የሚችል መሆኑ ሁላችንም ታሳቢ ልናደርገው የሚገባና ጥንቃቄያችንም ይበልጥ ለማጠናከርም የሚያስፈልገን ወቅት እንደሆነም በዚሁ ደግሜ ለማሳሰብ እወዳለሁ። Ameerikaan damee fayyaa Itoophiyaatiif fi deeggarsa doolaara miliyoona 20 kennuushee imbaasii biyyattiitti beeksisteetti. Deeggarsi kun sirna eegumsa fayyaa Itoophiyaa hammayyeessuu fi humna ittisa COVID-19 biyyattii guddisuuf kan oolu akka ta'es himameera. Pirojektoonni raawwatamanis misooma humna namaa, hojiiwwan yaala yeroo tasaa cimsuu fi sirna odeeffannoo ammayyeessuu akkasumas hojii ittisa COVID-19 irratti hojjetaman deeggaruuf kan tajaajilu ta'uus ibsameera. Dabalataanis pirojektichi sadarkaa biyyaa fi naannawatti talaallii ittisa COVID waliin gahuu fi
fi sochii taasifamuuf kan gargaaru ta'us Itoophiyaatti imbaasiin Ameerikaa beeksisee jira. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti pirojektiiwwan garaagaraa 18 birrii miliyoona 100 fi miliyoona 62 oliin hojjetamaa jiranii fi xumuraman daawwatamanii jiru. Pirojektiiwwan kunneen fedhii hawaasaa giddu galeessa godhachuun kan hojjetaman ta'uunis himameera. Hawwitaaf dabalata qabdi. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti pirojektoonni misoomaa garaagaraa 18 birrii miliyoona 100 fi miliyoona 62 oliin hojjetamaa jiranii fi xumuramuun tajaajila kennaa jiran daawwataman. Pirojektoonni daawwataman kunneen riqichaalee, bo'oo lolaa, koobilistoonii, oolmaa dargaggootaa, misooma qonnaa, horsiisa lukkuu, manneen barnootaa ifa booruu 3, hirmaannaa uummataan daree dabalataa manneen barnootaa hojjetaman fa'i. Namoonni daawwannicha irratti argamanii fi jiraattonni magaalaa Hoolotaa dubbisne tokko tokkos kanaan dura sababa harkifannaa pirojektoota irraan kan ka'e hawaasni rakkachaa turuu himuun yeroo ammaa mootummaan rakkoo kana furuuf yeroo gabaabaa ta'e keessatti pirojektoota xumuraa jiraachuu isaatti gammanneerra jedhan. Kana dura pirojektiin kun dhibuutiin tokkoffaa namoonni yeroo hojii biizinasii hojjechuudhaaf oliif gadi yeroo kaatanii daandiin gahaan hin jiru. Abbootiin qabeenyaallee hawwatuu irratti baay'ee duubatti hafaadha. Kanarraa kan ka'e hojiin abdoonni hin baay'atu. Kaka'umsi hojii namoota gurguddoo namoota investirratti gochuuf pirojektiin kun dhibuurraan rakkoo gurguddaatu jira. Yeroo ammaa kun riqichi amma hojjetame kun ibsaan amma hojjetamaa jiru kun magaalli kun investii baay'ee hedduu kan hawwattuu fi namoota hedduufis hojii kan uumtu. Ta'uusaa fi hunduma keenyallee kan gammachiiseef hojii adda addaa irratti hirmaanna jennee kan nuti yaadaa jirruuf baay'ee. Kanaan dura akkuma beekamu hanqinni tureera oolmaa dargaggooti jechuudha. Sababiin isaa kaka'umsa yeroo adda addaatti qaamonni hooggansa irra jiranii fi dargaggoonni mariisisanii gara kanatti hin barbaachisa dargaggeessa hanqina hojii yookaan hir'ina hojii jiru magaalota keessa yeroo tokko akka biyyaatti rakkoon hojii dhabdummaa baay'atee jira. Kana hambisuuf adda duree ta'e waan irratti hojjetame sababii ta'eef dargaggootaan fayyadamee irratti hojjetameera jechuudha. Baay'ee daandiidhaan batalee daandiidhaan dararamaa turre. Baay'ee rakkachaa turre. Akkuma argitan dildila burqa arbuu keessatti hojjetame sana namni allayyaa bu'ee allayyaadhaan ol ba'ee gala ture. Galgala sa'aatii tokkoon booda karaa san darbuun hin danda'amu ture. Amma garuu hin calqabamee ji'a 3 keessatti ji'a 4 keessatti xumurama. Wanni guddaan kanaan dura dhagaa bu'uuraa lafa kaa'anii biraa deemu ture. Fakkeenyaaf oolmaa dargaggoo argitaniirtu. Oolmaan dargaggoo sun waggaa 10 dhagaa bu'uuraa erga lafa kaa'anii garuu ittiin hojjetamne amma ji'a 3 keessatti dhume. Hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Hoolotaa ijaarsi mana barnootaa 3 akka magaalichaatti hojjetaman ji'a 7 keessatti ariitiin xumuramuunsaa hanqina daree barnootaa duraan jiru furuu fi qulqullina barnootaaf murteessaa ta'uu himan. Tokkoffaa manneen barnootaa kun akkasitti ijaaramuun akka magaalaa keenyaatti hanqina daree barnootaa qabnu hin fura jechuudha. Lammaffaa barattoonni gara teessumni barattootaa haalli baruu barsiisuu gara istaandardiitti akka dhufu taasisa jechuudha. Akkuma beekamu magaalli keenya aanaa garaagaraarraa yaa'insi namaa waan baay'atuu fi dhiphina daree barnootaa qabna jechuudha. Kanaaf bu'aa olaanaadhaa hiikoo kana nuuf kenna inni kan eegnu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun tokkoon ji'a 7 kan kenname pirojektii ifa boruutiif jechuudha. Ji'a 7 kenname keessatti duraan raayitoowweeyin waan tureef waan 7 turre sana asitti garuu pirojekticha eegalee har'a gara ji'a 5 wayitii parsantii 80 ol deemachuun ji'a 2 hafan kan keessatti xumuramaa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa Addee Tsahaayii Zallaqaa waliigala akka magaalaa isaaniitti pirojektoota hojjetamaa jiran eeruun gama qonna magaalaanis hojiileen fooyya'aa hojjetamuu himaniiru. Pirojektiiwwan sadarkaa naannoo fi magaalaatiin raawwataman waliigala isaa hoolaallu bajata gara miliyoona 126 ol bara kana hojii hojjetame ta'uu isaati jechuudha. Kun itti quufinsa uummataatii fi rakkoowwan bulchiinsa gaarii uummanni keenya kaasaa jiruu fi magaalaa keenya hawwattuu gochuu keessatti magaalaa industirii gochuu keessatti investimentoota ala jiran hawwataa gochuu keessatti affeeruu keessatti iddoo olaanaa qaba. Inni lammaffaan qonna magaalaa keessattis hojii gurguddaa kan hojjechaa jirru. Akkuma lafarratti ilaalaa jirru qonna magaalaa keessattis jallisii marsaa lammaffaadhaan xiqqaatu hektaara 359 lafarratti wanta argaa jirru kun marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaa keessatti qonna magaalaa keessattis oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa keenya dabaluudhaaf badhaadhina maatii mirkaneessuu keessattis hojii guddaadha kan hojjechaa jirru. Hojiilee pirojektii magaalichatti hojjetaman kanas hawaasni kunuunfachuu akka qabanis dhaamaniiru. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo
rakkoo bishaaniitiin miidhamaa turan amma tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu argatanitti gammadaniiru. Godinichatti piroojeektoonni bishaan dhugaatii boolla gadi fagoo birrii miiliyoona 6.3 oliin hojjetamanis eebbifamanii jiru. Abdunaas Jamaal hordofe. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ambootti piroojeektoonni bishaan dhugaatii boolla gadi fagoo 5 sagantaa tajaajila deeggarsa idila addunyaan qotaman eebbifamuun tajaajila ummataaf qophaa'aniiru. Piroojeektoonni kunniin birrii miiliyoona 6 fi 300 kan hojjetaman yoo ta'u hawaasa 4,000 ta'aniif tajaajila bishaan dhugaatii kennu jedhameera. Baroota hedduuf dheebuu bishaaniitiin miidhamaa turuu kan himan jiraattonni Aanaa Amboo amma rakkinni sun isaan irraa furamutti gammaduu dubbatan. Baay'ee rakkanneet daa'imni keenya nuti bishaan kanaan bishaan gadhee dhugnee dhibeedhaaf saaxilamaa turre. Har'a immoo argannee itti gammannee fudhachuudhaaf. Biyya kana keessatti bishaan yoo gaafatan bishaan mararsiifatee namni aannan namaa kennaa ture. Rakkoo akkanaa keessa turre jechaadha. Kana bira darbee yeroo hammaa kanatti piroojeektiin kun iddoo kanatti bishaan dhugaatii kana nuu banuun lammaffaa nama dhalateedha nuti. Gammanne gammachuu guddaa nutti dhaga'ame. Gammachuu akka biraatti nutti dhaga'ame. Bara hedduu baay'ee dheebonne irra isaanii gubatee namni gubatee lafa sa'aatii 4 3 illee deemne irra. Deessuun illee qabu bulteeti deessuun otoo bishaan hin qabbasiini dhibamaan illee qabu buleera bakka bishaanitiin. Kanaafuu amma immoo nu fayyiftanii fayyaa. Barattoonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Awaaroo dhaabbata bishaan kana isaanii hojjete galatoonfataniiru. Bishaan homtuu hin argamne mana barumsaa keessatti hin argamaan turre bishaan homtuu hin jiru ture. Baay'ee rakkachaa turre mana barumsaa amma daftarii isannee daftarii bishaan baachaa deemaa turre dura baay'ee nu rakkisaa ture bishaan. Amma garuu waaqaa galatu amma homaan jennu amma arganne. Daarektarri olaanaan dhaabbata tajaajila deeggarsa idila addunyaa Aid International Service Damee Itoophiyaa obbo Katamaa Kinfee dhaabbatichi naannawa hanqinni bu'uuraalee misoomaa jirutti piroojeektoota rakkoo hawaasaa hiikan hojjechaa jiraachuu himan. Piroojeektoonni kunniinis rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii kan furanidha jedhan. Wayitii duraa yoo dhufnu kan nama dinqisiisu Finfinneef amma dhiyoo ta'ee uummanni bishaan hin qabu. Bishaan boraa dhuga. Sa'aatii 7 faa 8 faa caalaa faa deemee bishaan waraaba. Bishaan waraabuu sunillee qulqulluu miti. San arginee akkamitti amma 5 qofa baasnee deemne jennee amma ofiifillee uummataafillee waadaa galne jechuu. Kanaafuu ammallee gandoota 5 amma aanarraa fuudhee jirra itti fufne jechuudha ammallee. Kana xumurne jennee amma biraan deemnu. Itti gaafatamaa waajjira misooma bishaanii fi enerjii Aanaa Amboo obbo Habtaamuu Balaayinee tajaajila bishaan dhugaatii waliin gahuuf qaamolee garaagaraa hirmaachisuun hojjetamaa jira jedhan. Piroojeektoota kanneenis hawaasni akka ija isaatti kunuunfatee itti fayyadamuu akka qabu hubachiisan. Piroojeektii kana galgalaa ganama akka ilmoo isaatti akka biqiltuu nama dhaabee tiksuutti eeggachuu kunuunfachuu qabachaadha. Maaliif rakkoo kaleessa ture ni beekachaadha. Rakkoo haadholiin keenya bishaan duddisaan luqqisee hubboodhaan, jaarkaanaan, harreedhaan waa hedduun sa'aatii dheeraa deemanii sa'aatii gubanii halkan qorra keessa, bokkaa keessa daandii fagoo deemanii waraabaa turan sana yaadachaa. Aanichatti gandoota qonnaan bulaa Goljaa, Ukkoo Qokkee, Amaaroo, Bayyoo Qarbii fi Ilaammuu Jallinaatti piroojeektoonni bishaan boolla gadi fagoo soolariin maddisiisu kan hojjetamedha. Gara oduu maddeen alaa argannetti wayita dabarru maaliin jalqaba bara haaraa faranjootaa dhufutti filannoo